It's Salah who's put Liverpool in front. A sensational start. Liverpool club England keessattiin seenaan dagatamni dalageedhaan waancaa Premier League England yeroo 19 Champions League Europa 6 fudhachuun Merseyside hanga addunyaattiin kilaba jaallatamuudhaan You Never Walk Alone faaruu Kenny Dalglish dabalateem Yarrash John Barnes Jamie Carragher Steven Gerrard hanga Mohamed Salahtiin horateeram yeroo ammaa kilabicha keessattiin milkaa'aa kan jiru taphataan lammii Egypt Mohamed Salah utubaa fi dagalee kilabichaan bara 2019 Roomaarraa yeroo gatii rikeerdii kilabichaa ta'e paawundii miliyoona 36.5 gara Merseyside kan dhufe Mo Salah waggoota 7 darban kilabicha bakka kabajaa duraan irra turettiin deebiseera Jurgen Klopp jalattiin Yotusa Sadio Mane fi Roberto Firmino waliin qindoomina addaa mul'iseen bara 2019 Champions League Europaan Tottenham injifachuun Liverpool bara 2005 booda shaampiyoonii akka ta'u gargaareera. Taphichaan peenaalitiin goolii tokko galchee bara 2019 digdama immoo turtii waggaa 30 booda waancaa Premier League England kilabicha akka fudhatu ga'ee Mohamed Salah baatee olaanaadha. Bara dorgommii kana Premier League Englandiin taphoota 13 goolii 11 galchee torba kan mijeesse Mohamed Salah Liverpool qabxii 9 Arsenal 11 ammoo Manchester City caalee liigicha akka dursu gargaareera. Liverpool score again. Erling Braut Haaland goolii 12 galchettiin aanuun taphataa barana goolii hedduu galchee lammaffaadha. Waggoota 8 darban walittaansuun goolii 10 fi isaa ol galchuun seenaa biraas hojjeteera. Taphoota waliigalaa 366 goolii 221 galchuun Yarrashii fi Roger Hantittiin aanuun taphataa goolii hedduu kilabichaaf galchee sadaffaadha. Taphataan umrii 32 Mohamed Salah barana Liverpool keessattiin yeroo milkii dabarsaa jiraatu keessisa gammachuu akka hin qabnetu himama. Qophii kanaan dhimmoota Mohamed Salah mufachiisanii fi kilaboota isa fudhachuuf carraaqaa jiran irratti fuulleffannam. Liverpool are running away with it again. Torbee muraasa dura Premier League England Southampton ergamooniin boodam ani Liverpool keessa turuu koo caalaa gadhiisuuf carraan qabu bal'aadha jechuun saam ajandaa miidiyaalee ture. Mohamed Salah waliigaltee kilabicha waliin qabuun xumura bara kana goolabama. Kana jechuun bara dhufu bilisaan gara kilaba fedhee deemuu danda'a. Liverpool garuu hanga ammaattiin taphaticha waliin waliigaltee dheeressuuf fedhii isaa mul'isuu dhabuun Salah akka dallanu taasiseera. Miseensonni kilabichaa yaanni Mohamed Salah kun yeroo isaa kan eeggate mitiim tapha Manchester City fi Real Madrid waliin qabnu dursee yaada akkasii kennuun ofittoo ta'uu isaa akeeka jedhan ta'us Mo Salah tapha Manchester City 2-0 mo'an irrattiin peenaalitiin goolii galchuun taphoota 36 irrattiin goolii galchuu fi mijeessee kennuun rikeerdii Wayne Rooney qabamee ture qooddate. Champions League Europaan Real Madrid yeroo injifatan peenaalitii osoo hin galchinafuus ga'umsa olaanaa mul'iseera. Taphataan duraanii Liverpool fi Talaan Sky Sport Jamie Carragher kilabichi Mo Salah yaada waliigaltee dheeressuu dhiyeessuu kanniiseef taphatichi akka tolee hin jenne waan beekuuf jechuun dubbate. Salah umrii isaa 32 garuu waliigaltee waggaa dheeraa barbaada. Kaffaltiin isaas olaanaadha. Kilabicha immoo mindaa torbaniif isaaf kaffaluun paawundii 300 fi 50 oolfachuun taphataa egeree kilabichaaf fayyadu bitachuu barbaada jechuun Carragher buqama kilabichaaf qabu agarsiise. Hanga ammaattiin fedhiin Liverpool ifattiin beekamu baatus Mohamed Salah kilabicha keessa turuuf fedhii qaba. Ani Anfield Road akka qe'ee kootan laala. Asittiin goolii galchuu fi tapha injifachuu ol wanti na gammachiisu hin jiru. Akka Liverpool kilabni naaf ta'us hin jiru jedheera. Gaazexaan biyya France L'Equipe Mo Salah gara Paris Saint-Germain imaluuf yaada jedhu qabatee ba'us kilabichi haaleera.
liverpool ifa taasisuu baatus waliigaltee isaa waggaa tokkoof dheeressuuf bakka bu'aa taphatichaa raamii abbaas waliin dubbachaa jira. Garuu haasaan gaabmaan Mohammad Saalaan bakka fedhii isaa hin geenye jedhameera. Mohammad Saalaan yeroo ammaa maallaqoon nachiiftuun alattiin torbanittiin mindaa paawundii 300 fi 50 argatuun taphataa liverpool kaffaltii olaanaan kaffalamuufiidha. Bara dhufu umriin isaa 33 kan guutu Saalaan umrii isaaf yaaddoo hin qabu jedha The Athletic. Liverpool bara darbee jijjiirraa Saalaatiif paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 kilabii Saawudii Arabiyaa Aliitaad irraa dhiyaateef dideera. Bara 2022-23 taphataan lammii Senegaal Saadiyoo Maaneen ga'umsa gaarii irra osoo jiruu waliigalteensaa waan xumurameef gara Baayer Muuniik dabarsuunsaa ni yaadatama. Yeroo Saadiyoo Maaneen zareed liverpool waancaa Premier League, Champions League, FA fi Carabao England akka fudhatu taphattoota adda durummaan deeggaran keessaa tokko ture. Biyya isaa Senegaal waliinis waancaa Afrikaa bara 2021 taphataa fudhateera. Ta'us gahee inni kilabicha keessattiin baatee osoo garaa isaan irraasin kilabicha keessaa dhiibameera. Amma dabareen kan Mohammad Saalaati jedhu xiinxaltoonni kubbaa miilaa. Liverpool waliigaltee Mohammad Saalaa kan hin dheeressine taanaan bara dhufu kilabicha gadhiisuuf dirqama. Qophii keenya kanumaan xumurree horaa bulaa diibana.